بسم الله الرحمن الرحيم يلقبا يقال ما كربي غاري تايتيني دعوتو تكنيا جرا جرتو دنگدا وان تكا اسنيف غباسين توري يوكاو اسني ورابين توري اننس مال جنان واي سحريت دوا سحري دوا بودا امالي دوا جني سنسنيف قوديتين توري arrammoo kan sihirii qofa waan laallatu qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Maaliifi wannan kana kophaatti waraabuudhaaf itti saganteeffadheef nama baay'eetu karaa bilbilaatiin karaa imootiinis na gaafatee ture. Dawaa sihirii nama sihiriin itti godhamee jira jedhee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya qur'aana keessaa bakka itti qara'amu jira waan ta'eef dawaa sihiriidha waliif haa himnu. Wallaahi dawaa guddaadha. Nama baay'eetu mana haakimii dhaqee birrii kumaatama fixee mana haakima hospitaala guddaa naannoo keenya itti deddeebi'uun dadhabee qur'aana rabbiitiin as deebi'ee itti qara'amee akkasin namni fayyee haala akkamiitiin akka fayyadamnullee waliin ka ilaallu tahaa. Kanaaf obboleeyyan keenya amma kan dubbachuu deemnu daggalaas miti. Ammallee duuba karaa shirkiitti deemanii karaa bidaa'aatti deemuus miti. Qur'aana rabbii qabannee sihirii akkamitti akka eenyu akkuma beekamu sihiriin namni sihirii godhe isumatu hiikaa ka jiran inni muharrama inni haraama. Sihirii isuma godhe qofatu hiika jechuun inni hin jiru inni haraama. Garuu karaan jaa'izaan yookaan karaan baqqa'u ni jira karaa qur'aana rabbiitiin. Yoo kana dhugoomtanii itti fayyadamtan sirriitti nurraa hiikamuu danda'a jechuudha. Warri sihiriidhaan tuqame warri machaa'ee warri duniyaasaa wallaalee akiraasaa wallaalee kanaaf dawaa gochuufii qabna. Wanni goonu maali? Hanga xumuraa sagantaatti nu waliin tura. Innis sihirii hiikuudhaaf maaltu barbaachisa? Qodaa wayii baaldii wayii yookaan immoo jookii wayii waan qaama dhiqansaa fi qaamaa fi dhugaatii waan nu ga'u san qabannee of bira kaayachuu qabna. Awwalan jalqaba irratti immoo abbaan ofitti qara'uunis banaadha. Namni namatti qara'uunis ni jira. Gaafa kana Aishaan rabbi sirraa jaallatu akka jettee ergaan rabbii gizee dhukkubfatee ofitti qara'aa ture jetti. Ofitti qara'aa ture akkasiif fayyaa jetti. Gaafa du'uudhaaf deemu dhukkuba inni keessatti du'e san keessatti garuu ittiin qara'ee akka duraanii san inni ofitti hin qaraane anatu itti qara'uu jalqabee jetti. Akkasitti du'e ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu abbaan ofitti qara'uunis namni namatti qara'uunis lachuu jaa'iza ni baqqaha. Kanaafuu wanni aayatuma rabbiitiin aayata waan guddaa waan cimaa harkaa qabna. Waan keessaa qara'amu hangam qara'amaa maaltu qara'ama jechuu na hordofa. Awwala irratti obboleeyyan keenya wanni beekuu barbaachisu maali yoo ka jettan taate dura irratti niyyachuudha. Niyyatanii naaf ta'a jedhanii lammaffaa irratti immoo harfiidhaan qara'u. Gizee qaraanu kana harfiidhaan sirriitti harfii keenya eeggannee aynii fi aliifii wal fakkeessuu hin qabnu. A jennee aynii aliifiin fakkeessuu hin qabnu. Ayin aliif wal dhaba jechuudha. Shaadii fi siinii fi saa wal fakkeessuu hin qabnu. Ammaas daadii fi daaliin wal fakkeessuu hin qabnu. Daadiin ni furdataa daaliin ni qal'ataa. Akkasitti harfii keenya eeggannee yoo inni fi kan qaraanu taane bi'iznillaahi nurraa hiikkataa. Nama baay'eetu sihiriitti godhanii karaa hundaan fiffiigee 50,000 30,000 irraa nyaatanii fayyuu dhabee eeganaa quraana rabbiitiin itti qaraanee fayyee jira jechuudha. Maasha Allahu. Kanaafuu nama cimaa ture duraanis falfalatti godhanii owwallaalchisanii akkasumatti waan hojjete waan hin hojjenne itti fakkaata. Wanni hin hojjenne waan hojjete itti fakkaata. Kanaaf itti qaraamuudhaan akkasif fayyee jira jechuudha duuba. Amma jalqaba irratti wanni qara'uu qabdan qul acuudhu birabbinnaasiidha yookaan immoo qul huwa allaahu ahadiidha. Qul huwa allaahu ahadii marraa 3 yookaan marraa 7 qara'uu qabnaa jechuudha. Ammaasis qul acuudhu birabbil falaqii marraa 3 yookaan 7 qara'uu qabna. Qul acuudhu birabbinnaasii marraa 3 yookaan 7 qara'uu qabna. Harfi isaa eeggannee bismillaahi irrahmaani irrahiim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أكاسي وبليان كينيا سورة الإخلاص سورة الفلق إدافي سورة الناس من ولا عليه هنجرو أما اللي وبليان كينيا جزي قل هو الله أحد التنين قد تمرتن بشاني تتفودان بشاني تشكن قاما في كان نغاتي إسني قوت هو قبا جتشودا بإذن الله وانا سهري قاما كيسانيتي أجتمي هندي إسن الرأي كتشودان دا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة سدي سدي يوكا تربة وصوت تربة قوني قاري دا وبليان كينيا أما زيس سورة فاتحة فضلي caalmaya hedduu qaba jechuudha suuraa faatihaa marraa sadi yookaan marraa torba qara'uu qabna suuraa faatihaa jechuun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة فاتحة جتشون كان جتشودا مرة سدي يو تربة قرانة غاري توري إيغا تمره يرو سكو جزيغا تمره بشان كنجة تفوق أمنا جتشودا أما ستدي بلا نيا نيچو نيا برباچي سادا حرفي إيغاچون كلمة فاتحة نس برباچي سادا ومن النشرة الجائزة أما سيس فلفل يوكا سحري كوداف أما سورة الأعراف كيسا نجرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سورة الأعراف آية دبا في كل سديتي جلك بأنغا آية دبا كل سديتي هاغا آية دبا في الدمي lamaatti deemaa jechuudha sana qara'uu qabna marraa meeqa marraa sadi yookaan marraa torba qara'uu qabna jechuudha waqawluhu ammas suuraa yuunus dabaluu qabna namni sihiriin itti godhame ammaasis suuraa yuunus qara'uu qaba falammaa alqaw qaala muusaa maa ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha laa yuslihu camala almufsidiin ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون سورة يونس آية سدتمي تكا آغا سدتمي لما أوفو قمنا مرة سديوكا مرة تربابليان كينيا أما سيسي سورة طه دبلتشو قمنا سورة طه كمال جدو إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى كجو قرأو قمنا آية جهتمي sagal irra ka jiru jechuudha akkasuma jechuudha duuba eega kana qaraane booda du'aa ergamaan keenya karaa godhanillee qara'uu qabna allahumma rabbannaas mudhibal baas ishfi anta shaafi laa shaafiya illaa ant shifaa'an laa yugaadiru saqamaa ka jehu jechuudha akhrajahu lbukaari hadiisa kana bukaariitiitu gabaase ka jedhu qara'uudha qabna obboleeyyan keenya kana qofaan hin dhaabbatu ammaasis immoo suuratul baqaraa suuraa baqaraa qara'uu qabna suuraan baqaraa sun maalii yoo jettan ka jettan ta'e واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مرة سدي يوكام مرة ترب قرأوا قمنا جتشو ربليان كينيا واتبعوا ما تتلو الشياطين يهودا نصاران ديمن كرا شيطانا ديمن على ملك سليمان جنان زبل نبي الله سليمان وما كفر سليمان نبي الله سليمان فالفل يوكا سحري نما برسيسودان كفر ولكن الشياطين كفروا هاتو ملي شيطانا كفر بر نبي سليمان زبنا ساكيس أرقم ملي سحري انقوني أمو شيطانا كفر يجودا كان أول سحري في دينيو شيطانا سحرين هجي شيطانات وانما كفر سيسو يجودا كفروا جدي ني كفراني فلفلنا برسيسودان
sihrii nama barsiisuudhaan kafranii jee kanaafuu sheexaanatu falfala nama barsiisuudhaan kafare ka barates ka barsiises ka hojjates kan walii galanii itti hojjachiisanis hunduu inni itti hojjetame in kafaru garuu ka itti hojjachiise kan barate kan barsiise hunduu kafaree akka walii galaatti kafaree akka quraanni jedhutti akka ulamaayin irratti walii galanitti waan nama kafarsiisuudha alaa mulki suleymaana zabana nabiyyallaahi suleymaan wamaa kafaraa سليماني وان كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ملكوت لماني رتي هم بوفمني فساري لماني ملا هم بوفمني ملكا لماني رتي ببابلا بيا بابلتي هاروت وماروت ملكوني لمان سن هاروتي في ماروت كجد من رتي هم بوفمني تكيمو فساري لما فمال جرام وما أنزل واني بوئي برسيسا وان بوفمي هايا هاروتي في ماروتي الرت هاروتي ماروتي جدن شيطان لما إساني الرت وان بوفمي جودا يوكاو مال جتشو قمنا هاروتي ماروتين كم مليكا جتشو قمنا واهم بوني هاروتي في ماروتي الرت هم بوني جتشو قمنا جتشو دوبا هايا وما يعلمان من أحد نمت كلهم برسي من هاروتي في ماروت takkaa'ummoo sheexaanni nam takka hin barsiisan sheexaanni gizee sihirii barsiisan hattaa yaquulaa hanga je'anitti jechuudha innamaa naxnu fitnatun nuti ka ergamneef fitnaadhaa fi ka rabbiin nu uumeef yookaan nu ergeef nuti fitnaadhaa fi falaa takfur in kafarin jedhanii jalqaba akka nama kafarsiisu ni beekani jechuudha obboleeyyan keenya فيتعلمون منهما ما يفرقون به شيطان الرا نبرة أمني زمن نبي الله سليمان سحري كان نبرة شيطان الرا ما يفرقون به بين المرء وان المنما اتين غرغر باسن نبرة نيجرا وانما أبا مناتي في وزوجه هذا مناسا وان اتين غرغر باسن وما هم بضارين يساميدو وان تاني بر به فالفلا كنان من أحد نم تكلي إلا بإذن الله يو إيجما في قاد ربي تنتات ملي فلفلكم في قاد ربي وانتان تو هندندو ويتعلمون ما يضرهم وان سامي دبرة مني يهودا نصاران جتشو فلفلا ولا ينفعهم إسان فيدوا بر ولقد علموا بيكني جران إنيو أمني يهودا نصاران كن بيكني جران إني براتوس inni barsiisus beekee jira laman ishtaraahu namni diiniin falfala jijjiirate eeka falfala baratee yookaa barsiisee namni jijjiirate diinsaatiin falfala namni jijjiirate maalahu fil aakhirati min khalaaqo aakhirarraa qoodan qabu ni beekan amma warri sihirii godhu ka baratu ka barsiisu ka itti hojjetu kun aakhirarraa qoodan qabanu quba qabaadha kanaaf warri duraa waan akkanaa keesseene toobbachuutu barbaachisa أستغفر الله جتشو قبدن توبان إن شاء الله إنك بلما توبتشو لقمنا جتشو دوبا ولا بئس ما شروا به والنسان التنججيرة فالفلا كنتي وهماتي يجي ربين أنفسهم لبوثان تنججيرة نبر لو كانوا يعلمون أوسوك بيكا تاني دبي واججب دودا كنافو بليان كينيا بالي قرقرا كن اللين دوادا يونياتا فالفله كمودن دا kanaafu wanni nurraa barbaachisu ayata kana niyyaadhaan qara'uu qabna wattabacuu maa tatlu shayaaxiinu calaa mulki suleymaana haga ayata reefuu dubbanneetti gadoofuu qabna maa lahu fi laakhirati min khalaaq walabi'sa maa sharau bihi anfusahum walaw kaanuu yaclamuun haga je'utti oofuudha qabna kana yootti fayyadamne irraa dhugne qaamaanis dhiqanne sihiriin eeyyama rabbiitiin fiqaada rabbiitiin irraa hiikkate haaruutii fi maaruutiin kun eessaa yoo kajettan taate gaaf tokko jedhan meeq isaanii daciifa ta'uus ni danda'a dhugoomsuu hin dandeenyu sobsiisuu hin dandeenyu israa'eliyyaadha israa'eliyyaa seenaa kana dhugoomsuu hin dandeenyu sobsiisuus hin dandeenyu gaaf tokko maleekonni waa'ee aadam irratti nuti ilma namaatu caala jennaan nutis yaa rabbii keenya
si gabbarraa jedhaniin nu si gabbaraan jiru naan ilma namaa caalaa jee rabbiin jennaan ilma namaa fedhiin itti kenne fedhii nyaataatii fi dhugaatii fedhii waan biraatiin itti kennee jedheen akkasitti nuti osoo fedhii nu kenniteera si gabbarraa jechuun itti dhaga'ame akkasitti duuba nama ibaadaa keessatti jabaa nama lama filatanii gara biyya duniyaa kanatti gadi ergan akkanatti haaruutii fi maaruut jedhaman rabbiin gizee ergu maal godhe khamrii hin dhugina farshoo hin dhuginaa jeen zinaan godhinaa jedhee waa shan irraa dhorkee gadi erge shanan sanaa'uu hojjetan akkasin rabbiin gizee boodaa maal jee qixaaxa duniyaatii fi qixaaxa aakiraa filadhaa jeen akkasis jarris maal jedhan qixaanni duniyaa waan dhumtu jecha qixaaxa duniyaa filannaa jedhan akkasit duuba miila isaanii ol deebisee mataa isaanii gad deebisee maleekota lama haaruutii fi maaruut ka jedhaman gizee amma samiirraa wanni tokko ba'u jedhan arraba isaaniiti jedhan samiirraan keelloo diimaa samaawii waan akka sabbataa tokko kanatti mul'atu sun gizee dheebotanii bishaan argan arraba isaanii gadi baasanii kanaafuu hanga qiyaamaatti gadi rarraafamanii qixaanni isaanii kanumaan irraa dhuma jechuu jira garuu seenaan kun daciifa dhugoomsuu hin dandeenyu sobsiisuu hin dandeenyu garuu gurri haa dhaga'u jechumaafi dubbannee obboleeyyan keenya warratti fayyadamu rabbis naa godhu kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtaniif hedduu shukran lakum galatoomaa isiniin jenna kanaafuu yoo viidiyoon kun isinitti tolee subscribe nu godha viidiyoo kana immoo like nu godha share illee nu godha isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu